zakkoon addawwale iddoon ani itti dhaqu saadhaas gartee natti himee jira. Sunirraa ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salaamanni keenya ilmaan Oromoo marti keessanuu warreen biyya keessaatis warreen biyya alaatis gartee hunda keessanuu kan islaamaa kan kiristaanaa ta'e salaamanni keenya qilleensumarraan gartee balaliitee lafa jirtanitti isin hageessu isiniin jechaadha. Ammas deebinee jirra dhugaa kaleessa gartee viidiyoon gadhiise irratti waa'ee gartee dhimma gartee zakkoon na yaamuu irratti jechuudha. Naaf bilbilee wajji haasofne akkuma gartee argitanitti yaada keessan naaf barreessaa, yaada keessan naaf kaayaa, koomentiilee keessan nama yuutume naaf kaayaa jee koomentii keessan hunda gartee jala deemeetiin hordofe. Sunirraa maammee gartee asii duraas gartee dhimma gartee guyyaa abdii siyaame kophaa kan kee dheeyxee kanaaf arraas gartee kophaan dhaqinii waan jiru namoonni cinaanis hin dhaqinii kajawsii jira. Kaanis gartee nama fudhattu malee hin dhaqinii qaama seeraa fudhadhuu dhaqii. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya yaada keessan hunda hordofeetiin jira guddaa takka galatoomaadha. Ammoo baallamni kiyya guyyaan arraa zakkoon addawwale iddoon ani itti dhaqu saadhaas gartee natti himee jira. Sunirraa wanni gartee amma inni jechaa jiru yeroo bakka san dhuftetti sa'aan ansii qabirratti bakka sanitti argamuu qabda. San booda telefoonan dawwaltu telefoona keetis kiishaa olin kaaftu kaameeraa si waraabdu bakkaan gartee si dhaame san dhaabbattee neeyda achirraa anaatu gartee si fuudha. Tachi booda na qabdii bakka gartee dheeynitti wajjaa haasofnus tachi booda na qabdii sin dakalu. Yoo ammoo namoota gartee viidiyoo ati gadhiiftees qubaan qaba jawaadee biraas kaleessa akka turte qubaan qaba. Yoo ammoo waan kana goote kajawaadeedha wajji wanni wajji haasoytee gartee waaqin geessu taate rakkoon gartee ganaa dhufuuf jawaadees ta'e furmaatees ta'e siis ta'e namoota biraatis hanga gartee nama isin jaalattan hanga xiqqaarraa hanga guddaatti jechuudha miidhaa ganaa dhuftu siitu itti gaafatamaadha. Amma karaa bilisaatiinis yaame bilisaan ta'ii koottu yoo ammoo waan biraatiif haxxattu yoo kaa'u gartee waan biraa godhuudhaaf gartee sochootu taate tarkaanfii gartee badii dhufu ammumaa kaasee gartee beekuudha qabdaadha. Akkana naan jee jechuudha baallamni kiyya arra deemuuf hin deema gurbaan gartee gurbaa isin beektan sanii kiyyaa gartee garee maafiyaadhaati jechuudha abbaa garee maafiyaati achitti deemu deema dhugaa akkuma isin jettanitti inshaallah haa namni rabbi qabu waan dhabeen qabu sunnaas lakaa lama irra buuse akkasumatti du'aayis godhadheetiin gaa ayatul kursiyyiidhaas qulwallaa sadeenis qaree inshaallah dhaqa sanii ala gaa nuti sababa goona kanama cinaa dhaabbatu rabbi yoon gartee sagalee gartee kanii waraabuu danda'u taate kan telefoona dhiisu taate waan gartee hojii haasofne gartee kanii isinii gadhiisu ta'a jechuudha. Haalli sayyoonaan mijjaayin inshaallah du'aayi godhaadha waan kana booda dhufu taa'us garteen beekamu rabbi malee gartee waan fuuldura waan gartee fuulduraa tasi dhufu deemtu gartee abbaan fadhee hin beeku rabbiin gartee silaa shiran milkeessu beekta. Suniif jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya hedduu takka yaada gartee nu kennitaniifillee galatoomaadha. Akkasi guyyaan arraa kun guyyaa gartee gaa inshaallah rabbiin guyyaa ifaadhaa rabbi haa godhu. Silaa gartee amma waa hundaa'u asirratti hin jiru suniif gartee anis gartee akkuma dhiiraatti itti dhaqa yaada keessan hunda fudhadhe yoon gartee amma waa hedduu gartee kan hin dubbataatis beeki gaariin ta'u hanga danda'ametti qophaa'eetiin gartee dhaqa. Qophiin hanga dhummoo silaa gartee ilmi namaati waa takka kanama godhus hin jiru wanni gartee rabbii gadi sodaatanis takka hin jirtu yoomiyyuu taanaa rabbii keenya dhugoomsinaa rabbii keenyatti amanna tokkichummaa isaatti amanna rabbiif shariikan goonu waan cinaan gabbarru inshaallah nuti gartee gaa warra tokkichummaa isaa qabatee tokkichummaa isaatiin gartee qabri garuu rabbi nu haa godhu akkasii du'aayiidhaa suuf godhaadha hangaan gartee gaa amma dhugaadha. Amma dhufee mana jira manuma kiyyaan jira
khaleessallee gartee gartan waa'ee dhimma gartee jawaadee obboleettii caaltuudha wajjin gartee isa bira dhiines gartee waa hallee murtii hundaa fudhachuudhaaf deemne sunis gartee inshaallah sun namni gartee garaan madaadha silaa gartee xiiqiin dhiisuu garuu guddaa takka haa galatoomuu numa ilmaan oromoodha hedduu takka isin kabaje hedduu takka isin jaalata kabajaa teessaniif jecha nus kabaje silaa arra namni nama biraa taatee ilkeedhaan nu nyaata silaa arra nama biraa taatee dhiigaatu dhangalaa silaa arra nama biraa taatee lubbuutu baha garuu nama hayyuudha nama qaroodha hedduu takka gartee yaada keessanillee fudhatee gartee nama tarkaanfachaa jiru akkasi sunillee inshaallah rabbi khayrii haa godhu tan hundaa'u gaa ilmi namaa rakkoommaa dhuftiin jaan akka itti keessaa ba'an ammoo namni tattaaffiidha godha ka keessaa nama baasu immoo rabbi malee hin jiru inshaallah haa walumaanuu eeyna hanga danda'ametti yeroon gartee gaa hoggaan bakka san ga'e booda jechuu viidiyoo isinii waraabuu hin danda'u achi dura ammoo viidiyoo isiniifi waraaba amma karaan bu'u deema suniifu gartee isinilleen du'aayii godhaadha akkuma gartee si dura du'aayii godhaa turtan maaliif wanni kun waan hunda keessanuu gartee yaachisaa jiru nuti gaa warri qaamaan jiru kun isin fagoo jiraattanii gartee warri ijaajjottan warri qaamaan as jiru gartee hanga danda'ametti waan kana gartee gaa jala sossoona zakkoon ammoo dhugaadha qarri lama warri muruu eega gartee abdi karaa kanaan dhufe soddaa isaatiin irra jaaraa anamma kana keessatti abbaa tokko cabsu bodoon taane shira yaadu bodoon taane abbaa shiraa cinaa dhaabbachuudhaaf bodoon taane shirri yoomiyyuu naafis hin ta'u ummata oromootiifis hin ta'u ilmaan oromoo hunda keessaniif hin ta'u kanaaf yoomiyyuu garee shiraati hojji taane warri gartee hojjannus wanni waa takka hojjannus takka hin jirtu irra guddaan keessan jawaadee bar khaxii kana gartee zakkoodhaat tumee fi zakkoo hojjol mareetee dhufee waan jedhus gartee gaa koomentii isaa jala kaa'aa turtanii garuu maammadeen oftee deema nama gartee waan hawaasni oromoodhaa hin jaalanne waan hawaasni oromoo jibbuu fi waan rabbi jibbu keessatti qooda fudhatu doon taane waan gartee ummanni kiyyaas narraa jaalatu tarabbiit narraa jaalatu hojjechuudhaan barbaada kanaaf jaalatamtoota keenya oftee waan hin deemu abbaa tokko kun ta'u rakkina gartee miidhaa gaggeeffamtu kanaatu gartee na kaasee gartee na oofa lubbuu nama tokko kaan caalchisee odoon taane hundi namaatu gartee na biratti walqixa garuu namni tokko mirga uumamaan qabu dhiibamuu qabu jireenya isaa haa dhuunfaadhaan jiraachuu jirurraa dhiibamuu qabu kanammoo irratti qabsoon teenye qabsoodha suniif gartee rabbi khayrii haa godhu du'aayii godhaadha mumkin milkii ta'uu mala dhugaa akkuma isin gartee koomentii takka takka barreessanitti abdii sii kan deema abdii wal dhabaniif xiiqee abdiirraa ba'uu barbaada kana keessatti kaleessa viidiyoo gartee jawaadeerraa akkuma gartanitti anis wanni gartee jawaadeen xalabate abdii naaf fiddanii abdii fiddanii dhuftanii gumaa naaf fiddanii waan jiru haase sunirraa nutilleen gartee yoo abdii arkanne gartee furmaata hanga ammaa qabuun dadhame aboo yooniif gartee gaa haalli sun mijaa'ee namtichi kunis gartee haxiisantu mutaate najaa yoo gartee kakanaa alaa waan rabbiftuun beekanii yeroodhaaf viidiyoon kiyya kun haxumuraa ta'uu mala ammoo rabbiin godhini yeroodhaaf jechuudha waan na mudatuun beeku akkaan itti as deebuus hin beeku maaliif jennaan duula dhaqan faarsanii jangala faarsanii arra duula sanittiin deema du'aayin teessan ammoo hedduu takka na fayyadde du'aayin naaf godhaadhaan cinaa dhaabbadhaadhaan isiniin jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya waan irra geenyu walumaanuu eeyna mee hangasitti hanganumaan jechuudha dhufe nageetti naa tura.